Ayyeen ashamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Sales Channel guyyaa har'aa kana immoo wanta baay'ee isin ajaa'ibu waan bareedaa tokkodha kan isiniif qabadheetti dhufe. Arraan kana gaa wanta isiniif qabadhee dhufe kanatti hundi keessaniin gammaddu jedheetii yaada. Wanti irraa isiniif qabadhee dhufes immoo gaa rakkoo Play Store guyyaa har'aatii kaastanii akkasin himattanii hin barbaadu jechuudha. Wanti irraa isiniif qabadhee dhufe kuni guutummaa guututti dhibbaaf dhibbattiin itti amana rakkoo Play Store keessanii akkasin irraanfattan isin taasisa jechuudha. Egaan yeroo darbee keessa rakkoo Play Store furmaata jedhee application wayii barsiiseetiin ture AC Market kan jedhamu jechuudha. Innis baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Inni arra isiniif qabadhee dhufe kun immoo inni wantoota baay'eedhaan isa caala jechuudha. AC Marketiin sun yeroo baay'ee Google Servicing bilbila keessan irra yookiin immoo yeroo baay'ee bilbilli dulloomoo ta'anii old version kan ta'an jechuudha. Bilbiloonni baay'een Google Servicing isaanii yeroo inni ittiin hojjenneetu jira jechuudha. Sanagaa irra gad darbee jechuudha. Irra darbee application kun wantoota hedduu gatii of keessaa qabuu fi isiniin diduu hin danda'u jechuudha. Application kuni wanta barbaadan haala barbaadaniin isiniif buusuutii ni danda'a. Application kanatti fayyadamtanii waan ajaa'ibaa wantoota barbaadan buufachuutii ni dandeessu. Waan isin ajaa'ibu mistara tokko isinitti himuuf ka'ee jechuudha. Yeroo baay'ee liinkii ennaa isiniif keenyu application kana keessaa website kana keessaa fuunee kan inni video jala isiniif keenyu asii dhuftaniitudha. Yeroo baay'ee kan isin download godhatan jechuudha. Guyyaa har'aa kana gaa isa laalla. Maqaan application kana APK Fury jedhama jechuudha. APK Pure ka jedhamu kana dhiifama. APK Fury kana lafisin buufattanii video jala linkii isaa isiniif kaayetiin jira. Qaxxixaa achiin galtanii download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Gara website irra seentanii barreessuu keessanirra linkii isaa waan isiniif kaayetu jiruu fi achiin galtanii download godhachuu ni dandeessu isiniin jedha. Kunoo gaa APK Pure jechuun kunoo bifa kanaatiin barreessanii argachuu ni dandeessu jechuudha. Gana xaaxaa amma kana keessa deemurra video makoo jala linkii isaa fudhattanii yoo itti fayyadamtan isiniif wayyan isiniin jedha. Egaan haalli itti fayyadamni isaa baay'ee tokko salphaadha jechuudha hordoftoota tiyya. Haalli itti fayyadama isaati amma fakkeenyaaf application tokko kana innaas cuqaastanii application kana barbaaddu yoo ta'e jechuudha. Application kana install godhachuudhaaf wanti isinirraa eegamu kunoo gubbaa kanarraa install godhachuudha jechuudha. Kunoo akkuma Play Store kunoo akkuma agartanii kunoo suuraa application sun of keessaa qabu. Keessoon application sana maal akka fakkaatu kunoo jala isiniif kaasirraa ilaaluutii ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan kunoo gara gajallaa kanarratti innaa dhuftanii application akkuma Play Store walii wajjin qabatanii kan isaa wajjin taagii ta'anii deemanii kunoo jalaatti argachuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Egaan application tokko innaa barbaadanii argachuudhaaf feetan jechuudha. Application tokko barbaadachuu yoo barbaadanii kunoo gubbaa kanarratti akkuma Play Store searchii waan qabuu fi addanarratti cuqaastaniitu searchii godhattu jechuudha. Fakkeenyaaf imo yennaa searchii gootanii imo jalqabarratti argattu. Waan isin ajaa'ibu kunoo comment imo wajjin argachuutii ni dandeessu. Kunoo gaa imo kunoo as jira. Imo kana as jalaati installii godhachuu qofaadha jechuudha. Install yoo gochuu barbaadan al tokkootiif cuqaastanii dhuftanii installii gootu jechuudha hordoftoota tiyya. Achi booda continue jettanii isa download godhattan kana lafisin argattanii kunoo gubbaa kanarra jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Gubbaa kanarra mallattoo tuqaan sadii ni jirti jechuudha. Tuqsadee kana innaas al tokkootiif cuqaastanii kunoo waan isin ajaa'ibu inni kan biraammoo jechuudha. By the way Play Store keessatti wantoota update isin gaafatan ofii isaatiin Play Store isinitti agarsiisa miti. Kun application kunis jechuudha ofii isaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Amma bilbila koorraa kan jiranii kunoo applicationoota baay'eetu jira. Ammi kun egaa update kan barbaadanii addanarra naaf daradareeti jira jechuudha. Egaan isan keefan isinitti agarsiisa. Kunoo download ka jettu kana jala innaa isin seentanii application download guyyaa irraa godhattan as jala isiniif ka'a jechuudha. Kanaaf egaa application naan install godhattanii kunoo gubbaa kanarraa mallattoo tuqsadee jirti. Tuqsadee kana innaa cuqaastanii bifa kanaatiin gara kanaa isin fida. Dhuftanii download kan jedhu kana jala innaa isin seentanii bifa kanaatiin isinitti agarsiisa jechuudha. Application bilbila keessan irraa install gootanii qabdan immoo kunoo installed kan jedhu ishee kana jala innaa isin seentanii application install godhatanii kan bilbila keessan irraa qabdanii kunoo jala galtanii gaa ilaaluutii ni dandeessu. Kunoo delete gochuuf illee jechuudha. Settingii keessa deemtanii too delete gochuu hin naqin asuma jala teessanii uninstall gochuutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf baay'ee tokkoon itti gammade baay'ee tokko natti tole jechuudha. Kunoo gaan illee waan update gochuu barbaadu illee ni jira. Kunoo update innaan godhu bifa kanaatiin continue jedhee kunoo gaa percentage aga dhibbaatti waanaaf lakkaa achi booda download naaf ta'a jechuudha haala salphaatiin. Kanaaf akkuma argitanii saffisa olaanaa qaba jechuudha. Innaa update waa isiniif godhullee innaa download godhullee akkuma argaa jirtanii kunoo percentage 33 aga ammaatti naaf seeneeti jira. Internetiin keessan egaa saffisa qabaannaan kana caalaatu iskiilii godhachuuti
ni danda'a jechuudha hordoftoota tiyya. Kanaaf appilikeeshiniin kun baay'ee tokko natti toleennaanidha kan inni dhufee isinitti agarsiise. Appilikeeshinii gosa barbaadan egaa versionii barbaadaniin argachuutii ni dandeessuun isiniin jedha hordoftoota tiyya. Addana jalaa egaa wanta dhabdanii qabdanii kunoo karalii isaa background isaa waan ajaa'ibaadha jechuudha appilikeeshiniin kun kunoo akka isiniif tolutti illee background appilikeeshinii kanaallee geddaruutii ni dandeessu jechuudha hordoftoota tiyya. Kunoo gara diimaatti geddaradheetiin jira akkuma argaa jirtanii. Kun egaa akkuma mana keessanitti ilaaluu ni dandeessu appilikeeshinii kana akka Play Store caalaatti waan isin hojjetuu fi yennaa appilikeeshinii tokko installii gootanii storage full minam jedhee isin cannaqu jechuudha. Kanaaf itti fayyadamaan isin jedha. Please viidiyoon isiniif gagadhiisaa jiru immoo please aadaa like if share gochuu osoo lammannee baay'ee gaariidhaan isin jedha. Like if share gochuu qofaadhaan deeggaraa hordoftoota tiyyan isin jedha. Torban kana viidiyoon hojjechaatti jiru namoonni baay'een argaa isin jiranii sababa siistemii wayii tablaashee jiruu fi aga isa sirreessitu please share if like gochuudhaan deeggaraa isin jedha. Yeroo taanuun angaloo garuutti nagaan naaf tura isin jaalladha isin kabajaa ciao.